Yuunivarsiitiin Poolisii Itoophiyaa kaadhimamtoota qondaaltota poolisii sagantaa garaagaraa leenjisaa ture eebbisiiseera. Sagantaa eebba kanaa irratti argamuun ergaa kan dabarsan Pirezidaanti Taayyee Asqasillaasee Poolisiin Federaalaa Itoophiyaa humna namaa leenjii teekinooloojii fi meeshaa ammayyaatiin gurmaa'ee sadarkaa gaariirra jiraachuu kaasanii shira diinaa fi gantoota xaxamu yeroo gabaabaa keessatti fashaleessuun abjuu isaanii karaatti hambisuu danda'eera jedhan. የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ በአሁኑ ወቅት በሰው ኃይል ልማት በዘመናዊ ቴክኖሎጂ እንዲሁም እጅግ በዘመኑ ትጥቆች እና መሳሪያዎች Poolisiin Federaalaa Itoophiyaa yeroo ammaa kana humna namaa leenjii teekinooloojii fi meeshaa ammayyaatiin kan gurmaa'e waan ta'eef shira diinaa fi gantootaan xaxamu yeroo gabaabaa keessatti fashaleessuun abjuu isaanii karaatti hambisuu sadarkaa danda'urra ga'ee jira. Poolisiin Itoophiyaa humna namaa gahoomeen ijaaramuuf ammoo yuunivarsiitiin adda duree ta'e yuunivarsiitiin Poolisii Itoophiyaa kanaan gahee olaanaa ba'achaa jira. Yuunivarsiitichi seenaa Poolisii Itoophiyaa keessatti gahee olaanaa ba'achaa kan jiru raayyaa nageenyaa biyyattii beekumsaa fi kalaqaan gahoomsuuf riiformiiwwan garaagaraa bocee teekinooloojii yeroon gaafatuun hanga sadarkaa doktireetitti gahoomsaa kan jiru yuunivarsiitii bakka bu'iinsa hin qabnedha. Kun immoo nageenya uummataa misoomaaf guddina biyyaaf faayidaa guddaa qaba. Olaantummaa seeraa kabachiisuu fi mirga namoomaa eeguun gahee mootummaa ta'ullee nageenyi waaraan kan mirkanaa'u tokkummaa fi jaalala uummanni biyya isaarraa qabuun kan jedhan Pirezidaanti Taayyeen kana caalatti mirkaneessuuf walitti dhufeenyi humna nageenyaa poolisii fi hawaasa gidduu jiru cimuu qabas jedhaniiru. የሀገራችን የፖለቲካ ነጻነትና ሉዓላዊነት Bilisummaan siyaasaaf birmadummaan biyya keenyaa yeroo dheeraaf eegamee kan jiraate akkasumas aadaa, duudhaa, amantaa fi nageenyummaan uummataa kan jiraachaa turee fi gara fuulduraattis kan itti fufu humna nageenyaa keenyaa fi waliigaltee yaadaa uummata keenyaatiin mirga namoomaa kabachiisuu fi olaantummaan seeraa akka kabajamuuf gahee mootummaa ta'ullee nageenyi waaraan kan dhufu jaalalaaf tokkummaa uummanni biyya isaaf qabuuni. Humni nageenyaa keenyaa rakkoolee walitti bu'insaatiin lammiilee rakkoorraa baraaruuf qabeenya kan mancaaneef lubbuu fi qaama isaanii wareeganii eegumsa barbaachisu gochaa jiru. Wareegamni kabajaa isaan taasisan kun irra caalatti bu'a qabeessa kan ta'uu fi nageenyummaan keenya kan mirkanaa'u uummata poolisii fi humna nageenyaa gidduu walitti dhufeenyi gaariin fi tokkummaa yoo jiraatedha. Leenjitoonni kunneen imaanaa uummataa fi biyyaa itti kenname yeroo kamuu caalaa nageenyummaa, guddinaa fi badhaadhina biyyaa galmaan ga'uuf yeroo itti dhamaatii guddaa taasistanii fi misoomawwan gurguddaa biyyattiin hojjechaa jirtuu fi qabeenya biyyattii miidhaa alaa fi keessa irratti eegdan waan ta'eef jabaattanii hojjechuu qabdu jechuun Pirezidaanti Taayyeen hubachiisaniiru. ይህ ወቅት የሀገርና የሕዝብ አደራ ተቀብላችሁ የኢትዮጵያን ሰላም እድገትና ብልጽግና eebbifamtoonni yeroo ammaa kana imaanaa uummataa fi biyyaa fudhatanii yeroo kamuu caala nageenyummaa, guddinaa fi badhaadhina biyya keenyaa galmaan ga'uuf yeroo itti dhamaatii guddaa taasistanidha. Misooma gurguddaa biyyattiitti hojjetamaa jiruu fi qabeenya biyyattii miidhaa biyya keessaas ta'e kan alaatirraa baraaruun itti gaafatamummaa keessan akka baatan imaanaan jechuu barbaada. Dabalataan filannoon marsaa 7ffaa fuuldura keenyatti adeemsifamuuf jedhu filannoo dimokiraatawaa haqa qabeessaaf nagayaa akka ta'uuf loogii tokko malee hawaasni bilisummaan akka filatuuf olaantummaa seeraa kabachiisuun itti gaafatamummaa keessan akka baatan hubachiisuun barbaada.